Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon hin amannaa. Ameen. Kabajamtoonni, dhaggeeffattoonni, hordoftoonni keenya hundumtuu maatiiwwan Waaqayyo kabajaan kan isin waame hundumti keessan akkam jirtu, akkamiin yoo nageessanii, akkamiin nu dhaggeeffachaa jirtu isiniin jenna. Obboleessa keenya faarfataa barsiisaa kiraarestii Seenessaa Garbaabaa maqaa hordoftoota keenyaan baga nagaan nama baay'eetu isin eegaa jira, nama baay'eetu isin barbaadeera, nama baay'eetu isin irraa barachuudhaaf, isin irraa hubachuudhaaf qophaa'ee dhufeera. Isin immoo galaa lubbuuf foonii nuu qabattanii dhuftaniittu mee qophii keenya waliin turru kana dura mee of barsiisaatii keessummoota keenya ani kanan jedhama jedhaatii of nu hubachiisaa. Galatoomaa duraan dursa maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon ni amannaa. Ameen. Dursee jaalatamtoota, kabajamtoota chaanelii Sulamaatis YouTube hundumti keessan hordoftoonni kun biyyaadhaas kan jirtan, keessas kan jirtan nagaa Waaqayyo Waaqa jiraataatiin nagaan isin gaafadhaa. Baga nagaa taatan isin jechuun barbaada. Ameen. Ani maqaan koo faarfataa barsiisaa Seenessaa Garbaabaan jedhama. Akkasumallee ogummaa kiraaraa kan xiqqoo ishee jalqabeetiin jira. Ani godina Wallagga Bahaa aanaa Goobbusayyoo Gannati Beeraa keessatti dhaladhee achumaan tajaajilaa jira. Seenessaa maal Seenessaa mee Seenessaa? Egaa Seenessaan akkuma maqaa isaa irraa hubattanii waan baay'eetu jira. Seenessaa jechuun keessa afoola Oromoo faana walitti dhufu jira. Wantoota garaagaraa kana waan akka walaloo kana seenaa garaagaraa kana walitti fidee nama dubbisu, nama seenessu jechuudha. Waa'ee makee kana waan ati qabdu faana waan inuma seenessita kan jedhamisa walaloo kana baay'ee dandeessa. Aduun kee hillixxuu kan jedhu fa'aa walaltee turte. Amma walaloo kana keessatti kennaan kun amma eessaan si kenname beektaa moo humna keetiin argata? Kennaan kun kan naaf kenname humna Waaqayyootiin naaf kenname. Humna Waaqayyootiin si kenname. Haa ta'u namoonni baay'een kennaa qabu. Kan ni kennaa qabne jira jettee yaadda? Hin jiru. Kennaa qaba. Hunduu kennaa qaba? Hundumtuu kennaa tokko tokko qaba. Maaliif rakkatanii namni kennaa qabataan? Namni kan hin rakkatuufi kennaa qaba. Namni uumamaan kennaa qaba. Ani guyyaa tokko waltajjii isinuma faana deeme. Waltajjii sana irratti isinuma barsiise. Mata dureen waltajjii sanaa garaa kee keessatti ansi beeka kan jiru barsiiftanii achi gidduutti maalan hubadhe namni hundumtiyyuu kennaa tokko tokko kennaa addaa akka qabu na barsiiftan jechuudha. Uummatuma faana taa'een isinirraa baradhe. Kanaaf kennaa sana garuu hundumtuu kennaa qaba. Garuu kennaa sana bira gahuutu ni cimaa malee namni kennaa mataa mataa isaatiin qaba jechuudha. Kan nam tokkorraa adda isa taasisu jira. Haa rakkatu, haa hiyyoomu, haa sooromu. Inni rakkatichis kennaa addaa isa sooressa irraatii adda isa taasisu yookaan isa beekaa irraatii adda isa taasisu kennaa tokko qaba jechuudha. Hin caala. Eeyyee. Hiyyeessumti sun sooressaan hin caala jechuudha. Hin caala. Waan hin caalu. Isinoo waan baay'ee qabdu. Kennaa isin qabdu nama baay'eedha. Tokko kiraara baay'ee dandeessu Waaqayyo isinii kenneera. Hin barsiiftu, walaleessitu.